Boom, let's go. Mee haa eegal. Ijaa yookiin haaloo bahuu. Abaluun abaluu ijaa bahe yookiin ijaa baate yookiis haaloo bahe yookiis immoo haaloo baate ni jenna yeroo hedduu. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Afaan Ingiliffaatiin ijaa bahuu yookiis haaloo bahuu jechuun revenge. Say it with me. Revenge. Good. Revenge jechuun haaloo bahuu yookiis ijaa bahuu jechuudha. Haaloo bahuu yookiis ijaa bahuu jechuudha. Is it clear? Do you have any question? No. Great. Let's proceed to the next. Okay, let's see one example here. Fakkeenya tokko haa ilaallu. Revenge bifa itti fayyadamuu dandeenyuun. Fakkeenyaaf ijaa isa bahuu fi hoo jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne ati ijaa isa bahuu fi hoo yookiis haaloo isa bahuu fi hoo jennee afaan Ingiliffaan gaafachuu yoo barbaanne akkuma asii screen irratti argaa jirru kana revenge kan jedhu kana fayyadamne maal jechuu dandeenya? Do you want to take revenge on him? Do you want to take revenge on him? Your pronounce God. Do you want to take revenge on him? Do you want to take revenge on him? Do you want to take revenge on him? Do you want to one and do you want take revenge on him? Do you want to take revenge on him? Ija isa bahuu fi hoo jechuu barbaan do you want to take revenge on him? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Good. Ijaan na bahuuf yaalaa jirtaa hoo anumaaniyyuu ijaan na bahuuf yaalaa jirtaa ati. Yookiis haaloo na bahuudhaaf yaalaa jirtaa hoo ati jechuu barbaanne immoo are you trying to take revenge on me? On him ka jenne sana yaalaa jirtaa hoo ka jedhu sana aariin yeroo hundumaa present continuous yoo ta'eedhaaf yoo jalqaba kan nuyi fayyadamnu yeroo sentensiin keenya akka kana ta'e jalqaba kan nuyi fayyadamnu aariidha yoo normal view waan fayyadamna yoo ta'e immoo duudhaa. So asii kas yaalaa jirtaa hoo ka jedhu trying ka jedhu sana fayyadamna waan ta'eef are ka jedhuutiin dursine are you trying to take revenge on me? 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 Jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. I will not revenge him. Ani ijaa isa hin bahu. Jechuu barbaan I'll not revenge him. I will not revenge him. Koomentiiwwan tokko maatii irraa argachaa waan hin jiruudhaafidha jechuun subscriberoonni yookiis faamiliin Oral English aksentii kee jalqabaa akka beginnerii nu godhii sana booddee immoo advance gochaa deemte waan jedhaniif kananii suuta jedhee I will not revenge him jennee sana booddee gaafa pronounce godhu garuu I'll not revenge him jennaa jechuudha. Aksentiin keenya bifa yeroo pronounce goonu akka isaanitti fayyadamuudhaaf I'll not revenge him jenna malee I will not revenge him jennu xiqqooshee fluency keenya yookiis immoo speaking status isaa skills gadi nu laabu isaan ta'eef adeemsuma keessatti deemnanii homaa rakkoon qabu. So I will not revenge him jechuun ani ijaa isa hin bahu jechuudha. I'll not revenge him.
I'll not revenge him. Good. They revenge each other. Isaan ijaa wal bahan. Isaan ijaa wal bahan. Wal fixanii beqa akkas wal godhanii sababii isheen sun akkas gootee bakki isheen akkas godhee isheen immoo akkas gootee kanaaf jarri sun ijaa wal bahan hin jenne yeroo baan so afaan ingiliffaa kan jechuu barbaan they revenge each other. 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 Oh, absolutely short. Why they revenge each other? What's necessary? Is it good? They revenge each other. It's bad culture or it's bad culture. So, they revenge each other. They revenge each other. Jechuun ijaa wal bahanii jechuudha. Encourage. Jecha kabiraan nuyi hadhaadhu encourage. Encourage kan jedhudha. Encourage jechuun immoo jajjabeessuu. Jajjabeessuu jechuudha. Jajjabeessuu. So, jajjabeessuu jechuun encourage jechuudha. Encourage jechuudha. Great. Akka ati gareetti dabalamtu sin jajjabeessu. Sorry, eዚህ ጋር yeroo barreessinu dogoggora typing error ni jira. Sin jajjabeessaadha asii kan jechaaru sin jajjabeessaadha afaan ingiliffaasaa. So akka itti garee sana yookiin tiimii sanatti dabalamtu jajjabeessaa jechuu barbaan encourage kan jedhu sana fayyadamne I encourage you to join the team. 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 It will be beneficial if you join that team. So, I highly encourage you. I highly encourage you to join the team. To join the team. Jechuu dandeenya jechuudha. Akkati gareetti dabalamtu sin jajjabeessaa. Barsiisonni akka barattoonni gaaffii gaafataniif ni jajjabeessu jechuu yoo barbaanne immoo barsiisonni akka barattoonni isaanii gaaffii gaafatan just active learning method dhawaateedhaaf yeroo ammaa kana so barsiisonni barattoonni isaanii akka gaaffii gaafatan ni jajjabeessu jechuu barbaan maal jechuu dandeenya teachers often encourage students to ask questions. 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 Jechuu dandeenya jechuudha. Isin bifa barbaadaniitiin encourage kana barbaadanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Are you encouraging me? Are you encouraging him? Are you encouraging him? Jajjabeessaa jirta. Isa jajjabeessaa jirtaawoo. Isa jajjabeessaa jirtaawoo. Abaluu jajjabeessaa jirtaawoo. Isa abaluutiin cina dhaabbachaa jirtaa jajjabeessaa jirtaawoo jechuu barbaan. Are you encouraging him? Are you encouraging him? Are you encouraging him? Are you encouraging him? Jechuun ni dandeenya jechuudha. Hojii keenya akka itti fufnuuf nu jajjabeessa. Kuni hojii keenya akka itti fufnuuf nu jajjabeessa. Kuni hojii keenya akka itti fufnuuf nu jajjabeessa jechuu barbaan. This encourage us to continue our work. This encourage us or this encourage this team to continue their work or to continue our work. This encourage us to continue our work or to continue our job. This encourage us to continue our job or to work. Jechuu ni dandeenya jechuudha. So maalichaa jira just one fruitful ta'e or feedback gaarii yookiis immoo just baay'ee waan tangible ta'e jijjiirama tokko argine just if we get encouraged just we can say that this encourage us to continue our work or to continue our job. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Really is great. Well, don't get discouraged. Do not get discouraged. Do not get discouraged. Maalin ta'ini hin laafin hin dadhabin jajjabaadhu hin laafin jajjabaan don't get discouraged. Do not get discouraged.
jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Shine. Shine jechuun calaqqisuu. Shine. So, you are shining like a morning star. Baay'ee gammaddeetta. Baay'ee calaqqisa fuulli kee ni ifa ni jennee yeroo baay'ee. So, kana jechuun you are shining like a morning star. Whoa. What happened to our... what great news with you? You are shining like a morning star. You are shining like a morning star. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkas jechuun baay'ee gammaddeetta. Baay'ees toleera jechuudha. He worked hard to let his talents shine. Worked hard. He worked hard to let his talents shine. Ciminni isaa akka calaqqisuudhaaf jabaatee hojjete. Akka cimina isaa agarsiisuudhaaf yookiis akka calaqqisuudhaaf jabaatee hojjete jechuu barbaanne immoo worked hard to let his talents shine jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin ani ijaa bahuurra nagaan filadha yookiis fo'adha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Good. Maatiin hunduu ijoollee isaanii jajjabeessuu qabu. Maatiin hundumtuu ijoollee isaanii jajjabeessuu qabu jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See you again. See you again. Thank you. Thank you.